السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبيرتوتا في دعوتوتا كان أفتو بجرا جرتو سنين جتشار برانك جايبك أبدا يسيدو في برانك كونيس ما دي تونكي سنينولو نجايو تكات ريف نت بالبلاد أبا وراسي إسيتين ولا بيك أبني كناف ولا بين كون مالك نيتا إيه كمان اللالو تا هم رماتي ولا مراتي قفدا جروب بيكو ده تنين isin bote tinina timate na gafadhu naan jette amma sillee addan gaafadhu isallee ni fida isin lachuu walirratti rakkoon keessa maal akka ta'e ni gaafadha jedheeni hamma dhumaatitti na waliin turaan affeerraa kooti. Hello, dhiifama nama turan bilbilee na baase. Hello. Muaz, dhiifama. Hello. Maali makiinaa isin bira jiraate? Inni dhagahu? Ayyee ati dubbadhu Halima. dhiifama wallahi bilbila jechuun guyyaa mana ture beekta nillee reefu matana galee bilbila kan keetillee argee ture garuu si deebisuudhaaf yeroo sanaaf hin tolle jechuun natti mijaa'u reefu galee immoo sagalee kan keetis argee jennaan akkuma asrii salaateen si achi deebise atis immoo yoo sanarra kaasuu hin dandeenye akkasii siin jedha sanumaaf dhiifama. Eeyyiti. Ayyee. 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 Aha. Ayyee. Hayyee bilbilli sirrattidha jira? Ayyee. Ayyee. Ayyee atillee hedduu galatoomii jechuun namni beekta atis aartii achiin telefoona cufatteetiin callisoo osoo hin taane namni mee waan akkanaa maali na gaafadha jechuun waan guddaadha kanaaf hedduu galatoomii siin jedha mee isallee ni gaafadha beekta waan nama gurubbii godheef iyyuu atillee jechuun rakkoon maal akka ta'e si duuba addatti gaafachuu osoo hin taane isin marru isiifiin illee naaqixxee waan taateef gara garatti yoo argitee isin gaafadhu taate waan an dubbadhe sitti dubbadhe inni waan qabu rabbiif nama biratti illee waan immoo isatti dubbadhe illee atis quban qabdu yoo akkanatti gurubbii godheetiin hin jedhe inni illee dhugaa jirtu asumaan hubata atillee immoo waan an dubbadhe isin lachuu hin dhageettanii wanni ta'uu qabullee argitee dhugaa fi qixxaa barratti cabsanii akka oromummaa himaayite san kanumaaf gurubbii godheetiin isin lachuu fidee maal akka ta'e kan waliin argitee dhageeffannu ta'a kanaaf inni maaliif akkas akka dalage ni gaafadha atillee as keessa jiraachuun kan kee hedduu baay'ee jechuun waan natti tolu isin lachuu bakka tokko jiraachuun hayyee ati Muaz maali jechuun ati maal dalagaa jirta maali dommoo argitee sitti haasaatiin hin jirtu eenyutti barreessuu barbaaddee maal dalaguu keeti?
Hello. Salama jennee jirra bar jalqaba. Yoo networkiin kan keessi baase malee salama jennee jirra jalqaba irratti. Jechuun si himatti beektaa reefuu maal kama dhageettu kana wanni haarofti si duube sillee wanni gaafadhe hin jiru unu amma silachuu gurbii marratti ka fide. Reefuu odoonatti haasaatiin hin jiru saafaa kana jechuudha osoo natti haasaa jiru as durallee gorsaatiin hin ture yeroo hedduu gorsaa ture telefoonni isaa yoo itti bilbilu biizii jedha yoo ani itti bilbilu yeroo hedduu narraan kaasu ofii dalagaadha jedha yoo ani immoo itti bilbileetiin hin jedhe maali akka inni hedduu kana hedduu bakka duraanii hin jiru agas mara narra leeboo yoo natti haasa'u illee natti hin haasa'u jettee sagalee na argite amma argite akkuma amma sirratti dubbattu kana reefuma tana harkuma guyyaa mar'aa kana osoma itti haasa'aatiin hin jiru qalbiin isaa gadi baa jirti barreeffamni immoo ani telefoon isaa irratti dhaa jira akka inni wanni inni barreessu guutuun isaa bira dhufaa ka isiin jettee kama argitee waliin dhageenye kana kanaaf ati wanni akkanaa maaliif ta'a eenyu irratti barreessuu barbaadde maalidha jechuu barbaadetti waan dhageette gurra keetiin. Haasofni jechuun kan obboleessaa fi obboleetti garaagarummaa qaba. Isillee immoo osoo fakkeenyaaf nagayaa obboleeyyan fi obboleetti maatii kan keessoo taate isillee waan aartuuf waan isii dubbisu tokko illee qabu. Bilbila jechuun ka jaarsisiit hidhullee mirga qabdi sun rakkoo hin qabu. Maaliif isillee si to'achuun atillee immoo si to'achuun waan jiru kun waan rakkoo qabu miti. Kanaaf isillee sitti amanuu dhaburraa beektaa odoo amantii sirraa qabaattee jechuun ati odoo amanamaa yoo ati taate isillee waan argitee bilbila hiituuf hin qabdu bakka duraati si dhabdee jennaan maaliif waan kun ta'aaf hiitti telefoona malee kun kamisiin dhageettu kana isilleen argitee dubbachuu ni dandeessi akkanatti fakkaatu tan akka kiyyatti akkas jedheetiin hin fudhadhaan. Kanaafuu ati maal jettee barreessuu barbaaddee eenyutti barreessuu barbaaddee maal akka barreesse immoo argitee isiin keessan naa himtee hin jirti waan ati barreessite immoo waan hin taane jechuun waan jaalalleedhaaf barreessan yookiin immoo nama jaalatan tokko waan barreessani malee waan argitee nama akkanumaan jechuun nama nagaa gaafachuudhaaf yookiin immoo firoo fi abbuma fedhe yoo ta'u gaafachuudhaaf miti. Ani osoo waan akkasii taate hin dubbadhu waan inni osoo natti haasa'aatiin hin jiru qalbiin isaa achi jirti garuu waan inni barreessu guutuun isaa ana bira dhufa maaliif akkana ta'a wanni kun maaliif akkana godha yoo kana hin barbaanne taate maal godhaa natti taphataa gizee kiyyallee maal yeroo kiyyas maaliif narraa gubaa wanni akkanaa maaliif ta'a jettee qaada bootti amma hona jechuun yoo isiin haasoftuu yoo dhageetta sagalee isii akka itti jechuun jijjiirame. Akkas Halima ati gaafii si gaafatte deebisii siin jedha bar maaliif barreessitee jechuun odoo sitti haasa'aa jirtu jaalallee argitee dhageette Halima waan jedhaatiin hin jiru. Abar jedheen ina Halima hello ina Muaz maati fakkaate jechuun telefoon erga telefoonni kan kee guutuun ina Muaz ana ma beektaa
narra gahee jira. Dogongorri maal hin jirre miti anis argee jira sagalee illee dhaggeeffadhee jira barreeffama illee sirriitti ilaalee jira barreeffamni yoo xiqqaate gara luukii tokkoo ni ta'a. Sagaleen rikoordii sagalee lamatu jira ka dura qabdeef jechuudha odoo sitti naaseen dura barreeffamni gara luukii tokkoo hin ta'a kati barreessiteetiin hin jette akkamitti jechuun ani dhugaa dubbachuudhaaf waggaa keessatti agasan ani jechuun haadhora kiyyaatiin barreessu maaliif sa'aatii agasanii keessatti ati barreessite san dhugaa ya kanaaf ani kanaaf an jechuun wanni gargaarellee hin jiru dhugama jirtuun dubbadhe an dhugaa jirtu ban naa gaafadhu naa jette si beekan jechuun amala keetillee si beeka kanaaf si dura si beekaani amma ani dhugaan beektaa jechuun isiifillee miti dhugaa jirtu ani abbaa fedhee foo taate dhugaman dubbadha kanaaf akkasi halima hedduu galatoomii mu'aaziin biraanki ajaa'ibaa irra dalaneetiin hin jirra biraanki jechuun kana muddame waan dubbatu wallaalee jira biraanki ajaa'iba wallahi biraanki ajaa'iba sirra dalayne kanaaf dhiifama nu godhi daawwattoonni illee silaalaatiin hin jiranii nu waliigalleetumaan biraanki ajaa'iba sirra dalayne siin jedha dhiifama guddaa dhiifama kabajamtoota fi daawwattoota kanaaftuuf dhiifama godhuu didee jira dhiifama godhuu didee telefoonii irra cufatee baay'eetiin hin jira ani fi haati warri isaa waliigalleetti biraanki ajaa'iba isarratti dalayneetiin hin jirra kanaaf gochi kunillee waa inni dalagee miti nummoo waliigalleetumaan biraanki isarratti dalaguu waan barbaanneef akkasii isin jedha kabajamtoota fi daawwattoota kiyya like share subscribe gochuudhaan nu jajjabeessa nu bira dhaabbadhaa isiniin jedha amma viidiyoo ibaatii walitti deebinutti assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatu